Jolle biyya keenya geerar na jettu meeka'ee geerarurre dhaamsa dabarfadhurre sabab sababiin hima ijoollee xiqqaan na dhaggeeffadha guddaan na qalbeeffadha sababiin bunan filoo ijoollee jabanaa galaafate sababiin hawaannisa midhaanuu galaafate sababiin goobanticha goota koo galaafate. Kan kaleessaatu jennu narras nu tophaafate maluma malaan gorsa amma kaataaf yaadate. Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekamaa fi qabsaa'aa mirga Oromooti. Kan inni ittiin beekamu keessaa tokko weellisaa kan gootummaa faasuu fi deeggarsa olaanaa ABO'f dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaa'u ta'uuni. Eebbisaan humna poolisii federaalaatiin gaafa hagaya 30 bara 1996 itti manaasaa isa Finfinnee jiru keessatti ajjeefame. Eebbisaan kan dhalate naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambidooloo keessatti. Eebbisaan maatiisaaf ilma hangafa yoo ta'u obboleeyyan dhiiraa 2 fi durbaa 3 qaba. Eebbisaan nama kennaa qabuu fi dargaggeessa kabajamaa ture. Barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa oliitaa Dingiliitti kan barate yoo ta'u, barumsa sadarkaa lamaffaa ammoo mana barumsaa sadarkaa lamaffaa Keelamitti barate. Eebbisaan qormaata biyyoolessaa fudhate waan darbeef yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa'aa ture. Bara 1991 odoo Eebbisaan ramaddii yuunivarsiitii eeggachaa jiru, humnoonni ABO, Adda Bilisummaa Uummata Tigraay fi Addi Bilisummaa Uummata Eertiraa mootummaa Dargii kuffisan. Magaalaa Eebbisaan keessa jiraatu Dambidooloo keessatti ABO'n buufata waraana guddaa dhaabe. Yeroo sana Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa ta'uusaa waan hubateef akkasumas barbaachisummaa Oromoon hireessaa ofiif murteeffachuuf qabu waan itti amaneef, kanaaf qabsaa'uuf jecha dhaqee ABO'tti makame. Eebbisaan jalqaba akka dabaleetti kan leenji'e yoo ta'u dandeettii addaa waan agarsiiseef, buufata ABO kan Dambidooloo keessatti leenjisaa dabalootaa ta'ee muudame. Dandeettii waraanaa qofa odoo hin taane, Eebbisaan dandeettii sirbaas ni qaba ture, kennaa sagalee isa qabu bukkeetti meeshaalee muuziqaa baay'ees ni taphata. Sababa kanaaf, Eebbisaan hawwisoo ABO'tti makamee aadaa, wallee fi eenyummaa Oromoo mul'isuurratti gahee guddaa taphate. Bara 1991 fi 1992 guutummaasa, Eebbisaan Oromiyaa keessa naannoo adda addaa kibba lixaa, giddu galeessa, dhiha deemee weellisaa ture. Sirboonni isaa sirba aadaa yoo ta'an agaansaanii garuu kan warraaqsa kakaasan turani. Eebbisaan sirboota isaatiin haqxuuxtaa uummata Oromoorra ga'uu ifatti baasee kan ibsu yoo ta'u karaa ittiin Oromoon mirga isaa gaafatuu fi falmatus ni ibsa. Akka nama dhuunfaatti, Eebbisaan nama gara laafessa ture, uummata Oromoo garaa guutuudhaan jaallata ture, baay'ee dhimmaafis ture. Eebbisaan namoota gargaaruu fi dhimmuufiif nama duubatti hin jenne ture, obboloota isaa, firootasaa, olaasaa, namoota gargaarsa barbaadan kamiyyuu ni gargaara ture. Eebbisaan artistii baay'ee jaallatamaa, dinqisiifamaa fi saboonaadha. Eebbisaan jalqabaa qabee gootummaadhaan beekama. Erga ABO'n biyyaa baree geggeessitoonni isaa biyyaa baqatanii ABO dhoksaadhaan socho'uu jalqabee boodalle, Eebbisaa sirba isaatiin hammeenya mootummaan Itoophiyaa uummatarraan ga'u ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baay'ee ija jabeessa, kan hin sodaanne fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoorraan ga'u balaaleffachuurraa duubatti jedhee hin beeku. Deeggarsa ABO'tiif qabus amma dhumaatti ittuma fufe. Sababa Eebbisaan ija jabeessa ta'ee fi ifaan ifatti ajjechaa fi sarbama mirgaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu balaaleffatuuf, ofuma isaayyuu ilaalcha mootummaa keessa akka galu godhe. Akka Oromiyaa ibsa garee deeggarsa 17 jedhutti, nama umurii 26 kan ta'e hiriyaan Eebbisaa mootummaan akka isaan hordofaa fi to'achaa akka jiru bare, Eebbisaa iddoowwan waltajjii adda addaatti konkolaataadhaan kan dhiyeessu isa ture. Gaafa hagaya 30, 1996 Eebbisaa Addunyaa argamtuu mootummaa Itoophiyaatiin manasaa keessatti Finfinneetti ajjeefame.
Akka gabaasa Oromiyaa ibsa garee deeggarsa lakkoofsa 14 kan onkoloolessa 1996tti. Weellisaa sabboonaa Oromoo Eebbisaa Addunyaa fi hiriyaansaa Tana Wayyeessa Agamtuu humna nageenyaa mootummaa Itoophiyaatiin gaafa hagayya 1996tti ajjeefame. Yeroo namoonni meeshaa waraanaa hidhatan manasaa qabsanii seenan Eebbisaan manasaa kan naannoo Shiroo Meedaa Lak Duwwaa 94 olaanaa 13 ganda Duwwaa 1 jiru keessa jira ture. Mannisaa kan argamu imbaasii Ameerikaa kan Finfinneetti argamu irraa gara kaabaatti ture. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti reeffi mana keessaa harkifamee konkolaataa Laandi Rooverii kan lakkoofsa eeyyamaa mootummaa qabutti fe'ame. Agamtoonni mootummaa warri isa ajjeesan jalqaba namoonni karaarraa akka sokkan godhan. Namoonni dhukaasa qawwee dhaga'anii manaa gadi bahanii ilaalan gara manaatti akka ol deebi'an ajajaman. Reeffi isaanii guyyaa itti aanu hospitaala Minilik kutaa reeffaa keessaa argame. Aga Eebbisaan ajjeefame maatiin Eebbisaa rukutaa mootummaa keessa galan. Agamtoota dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo kan dambii doolootiin hacuuccaa fi miidhaa baay'eetu isaanirra gahe. Obboleessisaa Ashanaafiin agamtoota wayyaanee fi dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromootiin si'a baay'ee hidhame.